yeroo umarratti jechu haala kanaati yeroo itti dibdani waaw zayitii ajaa'iba waan akka kanaa zayitii namatti tolullee agarrani jechuudha. Hedduu namatti tola zayitiin kun humnaa ol namatti tola jechuudha. Haala kanaa yeroo hundumaa yoo irratti fayyadamtani faayidaa guddaa irraa argachuu. Edda biqilee fingaanu bona dheeraa dandamanne jiraanna nuti sanyii irraa argameetu nu shakkisiisu adeem ta'ee mul'atu qilleensi kallattii hundaa'uun na bukeesses qabannaaf abdannaa keenya nu lakkisiisu. Egaa ashamaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaa dhabbee loof nagaa fi araarrii waaqayyoo lafa bakka jirtan gola jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaa fi araarrii jaalalli isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Hordoftoota kiyya anaa dhufu baga nagaan dhuftanii hordoftoota kiyya hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja. Egaa guyyaa har'aa jechuudha waan rifeensa keenya rifeensa gosa kamii gosa rifeensa jajjabaataas haa ta'u lallaafaas haa ta'u rifeensa keenyaaf zayitii ajaa'ibaa isiniif hojjedheen qabadhee isinii dhufee jira. Waan ofii kiyya irraa hojjedhu yeroo hundumaa isin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa asumaan zayitii ani har'a qaba'ee isiniif dhufe jechuudha. Maal akka ta'e akkasumas immoo maalirraa akka ani hojjedhe jechuudha. Hundumti keessanii ana wajjiniin ta'uu ani mana keenya keessatti zayitii gatii salphaatiin hamma online irraa binnu mana keenya keessatti haala salphaan hojjetachuu dandeenyu waliin ejjennaa turtii gaarii nafaana taasisaa. Egaa hordoftoota kiyya guyyaa har'aa waan nana barbaachisa jedhee isinii qabadhee dhufe jechuudha. Weedii yookiin immoo qurunfullee namni hin beekne hin jirtani. Akkasumas immoo black seed yookiin immoo abasuudaa jechuudha. Akkasumas immoo saalixii jechuudha. Saalixii yookiin immoo simsimii kan jedhan jechuudha. Simsimiin baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha rifeensa keenyaaf. Simsimii jechuun kunoo isa kana fakkaata. Suuqa yookiin bakka akka bal'aallee bitachuu kan dandeessan darbee gatiin isaallee rakasa. Akka biyya kanaa riyaala 10 qofadha jechuudha. Riyaala 10dha. Hedduu nama fayyada. Egaa hordoftoota kiyya achumaan immoo zayitii na barbaachisu kokonaat oilii kokonaatii hin beektu kokonaatii indiirraa bitamaa yeroo biyya indiirraa ufachuudha. Zayituun yookiin immoo weeraa zayitii isa jennu biyya keenyatti jechuudha. Egaa warreen kanatu na barbaachisa jechuudha. Warra ani har'a isinii qabadhee dhufe warreen kanadha. Isaan kana egaa haala akkaataa itti hojjennu jechuudha. Waan itti daakannu waliin miiksi godhuun barbaada. Walitti daakuu yoo daaknedha kan zayitiin irraa nuuf ba'uu danda'u. Kunoo as naqeetiin jira amma gaa walumaan daaknee ilaallaa isiniin jechuu barbaada. Miiksi hunduma isaa asitti naqxu jechuudha. Gosa hunduma isaa bakka tokko naqxanii kallaaxaatiin jechuudha hin daakannaa walumaan daakna daakati jira jechuudha. Haala kanaan garmalees diqiqin gootanii garmalees habban gootanii akka yeroo calaltan mijataa ta'utti daakkattu jechuudha. Yeroo calaltanii akka inni adda ba'utti jechuudha. Zayitiin isaa fi habbisaa akka adda ba'utti daaktu jechuudha. Akkaataa amma daake kanatti waan barbaadaniin daakuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo amma ni daakeetiin jira jechuudha. Keessi isaa kunoo kana fakkaatee jira. Wal fudhatee jira jechuudha. Weediinis black seediinis abasuuda jechuu kooti. Qurunfulliinis hundi wal fakkaatee jira. Amma gaa daariktuma yookiin immoo kallattiidhaan jechuudha. Biriddistii qulqulluu ta'etti nannaqa'a. Biriddistiitti naqa jechuudha. Maaliif ittiin danfisa waan ta'eef akkuma garaan keenya qulqulluu jaallatu rifeensi keenya illee qulqulluu jaallata waan ta'eef waan qulqulluuna qabuutiin irratti hojjetaa isiniin jedha. Haala kanaan daakkattu yoo immoo hin daaknu jettanis bishaaniin illee haala kanaan affeelamuun illee hin danda'ama. Isa immoo guyyaa biraa itti isinii qaba'eetiin nan dhufa jechuudha. Viidiyoo isaa haala kanaan erga caccabsitanii zayitii indii yookiin immoo kokonaat oilii hamma isiniin ga'u ani garmalee baay'ee hin barbaadu ofii kiyya qofadha waan ta'eef ofii bichaa hojjetaa nama biraa hin jiran waan ta'eef ofii bicha kiyya kan guyyaa 3-4 akkas na ga'u jechuudha. Kan guyyaa 3 yookiin immoo guyyaa 4 na ga'utti naqaa zayituunis yookiin immoo weeraa zayitiis haga na ga'a jedhee
itti naqaa jechuu. Isinis akkasuma muuf laazim zayitii kanaaf qofa osoo hin taane zayitii gosa biraallee itti naqachuu ni dandeessu jechuudha. Zayitiin amma fakkeenya waan ani fayyadame kana dirqama yoo ta'atu hin taane wanneen amma ani fayyadame kana keessa muraasa argachuu ni dandeessu jechuudha. Muraasa waan mana keessan jiru kunoo amma qabbanarra kaa'ee haala kanaati yeroo qabbanarra keessan inni hoomachaa jechuudha. Baay'ee hoomachaa danfaatiin jira qabbanasaa gadi qabaa akka hin gubannee fi kunoo kana fakkaata jechuudha. Akka hin gubanneef qabbanasaa itti xiqqeessitanii sosochoostu jechuudha. Hanga inni cikcikki je'ee sirriitti wal nyaatee bareedutti haala kanaan sosochooftu. Ibidda ishee kunoo haala kanaan itti qannastu jechuudha. Ibidda garmalee ittiin dheeressina. Yoo ibidda garmalee itti dheeressitan sin jalaa gubachuu danda'a. Akkasumas immoo zayitiin keessaniin xuuxamaa jechuudha. Isin jalaati xuuxamaa miiksii isiniin ta'u. Haala kanaan waliin yeroo busheessitan ofuma isaa waliin miiksii ta'a jechuudha zayitiin keenya. Zayitiin keenya amma hin mul'atu jechuudha. Maaliif waliin miiksii ta'eetiin jira jechuudha. Toshitanii akkaataa kanaan totochoostusim jettanii akka hin qabata waan ta'eef. Hin qabata daakameera waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan sosochoostusim jettaniitiin bulchaachaa jira jechuudha. Ibidda isaa waan hin xinneesseeruuf harki kiyya irraan fuudhan zimje'ee totochoosaa jira waan ta'eef jechuudha. Isinis akkasuma rakkastanii hojjetattanii mana kakaawwachuu ni dandeessu. Egaa namoonni oksitanii hojjetattanis hin jiraata jechuudha. Maaliif yoo jettanii mana namaa keessatti yeroo kana gootanii foolii hin qaba. Fooliin isaa hin ba'a. Maal gochaa jirta siniin jechuu danda'u. Gaafa isaan mana hin jirre maskootii bantanii yookiin immoo maroo haasa jedhan bantaniitiin zayitii keessan kana haala kanaatiin bulcheeffattanii yeroo isaan manatti deebi'an immoo oksuu dandeessu. Gaa haala kanaan bulcheesseetiin jira qabbaneessee walitti deebina. Amma kunoo zayitiin kiyya qabbanaa'ee jira alatuu hin calaliina akka biddarraa fuutaniin hin calaliina. Na fooxaa qopheeffa'een jira fooxaan ittiin caccalala'utu jira yeroo hundumaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo kallattumaanii fooxicharra naqaa. Fooxaan suni akka inni gara rifeensa kiyyatti hin dabarsine rifeensa kiyyatti yoo darbee buqqee isaa qabata jechuudha. Buqqee isaa qabata habba yookiin fireensa keessaa hin babba'a waan ta'eef jechuudha. Kunoo haala kanaatiin calalanna jechuudha. Walumaan cuunfina. Zayitii ajaa'ibaa nuu ba'a jechuudha. Mana keenya keessatti zayitii qulqulluu ta'e. Kunoo haala kanaan akkasittiin cuunfina jechuudha. Harka keessaniin xibiqqi gootanii cuunfattu. Calaltuu xibiqqii taateenis cuunfachuu dandeessu. Fooxaa barbaadanii cuunfachuu dandeessu. Haala kanaan cuunfitu. Sirriitti zayitiin ba'aa jira jechuudha. Amma zayitiin keeyya martiin isaa sirriitti ba'aa jira jechuudha. Argitanii harka keessaniin xibiqqi go'aatii toshaa qaba. Maaliif jennaani zayitiin keessan akka isin jalaan tawalaashaanetti jechuudha. Toshaatiin cuunfaa haala ajaa'ibaatiin. Waaw! Zayitii ajaa'ibaa naa ba'aa jira jechuudha. Zayitiin onlaayinii irraa bitan waan biraa isinitti hin fakkaatin. Yeroo hundumaa zayitiin kun birrii hamma kanaa diraa hamma kanaa riyaala hamma kanaa yeroo isin jedhanii dhugaan isiniin ja'a hin amaniina. Waanuma mana keessatti hojjetan amalee wanta tokkitteen hin jiran bira. Manuma keessatti hojjetu gaarshaa yookiin immoo waan itti gurguran maqaa ooyilii jedhanii irratti barreessisiisanii sharikaa yookiin immoo kaampiniitti barreessisiisanii jechuudha. Haala kanaan qopheessaniiti kan isaan itti gurguran jechuudha. Egaa kunoo amma jechuudha kana fakkaata zayitiin kiyya waaw zayitii ajaa'ibaa naa ba'eetiin jira jechuudha. Kuni zayitii kooti. Argitanii zayitii qulqulluu naa ba'ee jira jechuudha. Kunoo ara ilaalaa jallisaa jechuudha toshii cuunfee jiraan. Kunoo gogaa ta'ee jira jechuudha. Kana uumaan fayyadu amma khalaas. Gogaa ta'ee jira jechuudha. Toshitanii cuunfuu qabdu haala ani itti cuunfe kanaatiin yeroo toshitanii cuunfitanii zayitii ajaa'ibaa isinii ba'aa jechuudha. Kun amma qodaan kun zayitii waan man dur itti fayyadamu waan ta'eef keessa isaa hin dhiqne isin itti fayyadamu zayitii waan ta'eef jechuudha. Zayitii anna mararaa waan nama mararuu fi angalaasuu barbaadu keessaa jechuudha. Iquu na qodaa kanatti naqanna. Qodaa kanatti yoo naqne dibachuusaa namatti tola jechuudha.
hedduu namatti tola dhugaa rabbi. Akka inni rifeensa namaa lasallassiisee ajaa'iba kana. Baay'ee rifeensa namaa lasallassiisa. Akkasumas rifeensa fuuldurarraa achi nurraa deemu akkasumas hedduu bubuqqa'u haala ho'iinsa kanaatiin jechuudha. Egaa amma jechuudha deebi'ee dhufeetiin jira. Itti fayyadama isaallee hundumti keenya walumaan itti fayyadamna. Akkuma beektanii duras akkuma isinitti himaa ture jechuudha. Rifeensi keenya ani yeroo hundumaa bakka lamatti baqaqsa jechuudha. Fuula kiyyaa irraa asii achi filuun jaala'u rifeensa. Galgala isaa ta'u yeroo hundumaa akkasittiin file jechuudha. Akkasittiin baqaqsee kaa'a rifeensa kiyyaa. Maaliif fuulli kiyya dheeraadha waan ta'eef rifeensa asii achi yeroo irraa filadhu hedduun irraa fokkisa jechuudha. Hedduun na fokkisa. Asii achi filachuu hedduu hin jaaladhu. Asii achi yeroo filadhu dhugaa dubbachuuf hedduu na fokkisiisa. Akkasitti itti fayyadama yeroo hundumaa. Akkasumas immoo asii achi yeroo filtan rifeensa keessan fuulduraa isin jalaa fixa jechuudha. Mushuxii yookiin immoo filaa fireensaa gurguddaa ta'e jechuudha. Hankoo xiqqoo wal qabatan rifeensi kiyya waan miicameeruuf jechuudha. Yeroo miicamu walitti kushkush ji'a rifeensi kiyya. Akkasittiin ani fayyadama. Haala ani itti fayyadamu ilaala zayitiin kiyya kana fakkaateetiin jira jechuudha. Kanaan keessa qodaa akkasii yoo qabaattan yoo hin qabdan ta'e immoo haayilaandii fa'aa buqqistanii akkasumas qodaa waanuma asii gadi rifeensa keessan keessa galchu qadaadni kun waan baay'ee natti tola jechuudha yeroo hundumaa. Sababiin isaa zayitiin kiyya uffata kiyyan balleessu hin dhangala'u akkasumas immoo harka keessanitti xiqqeessitanii gootanii hunduma isaa dibuu qabdu. Anuma rifeensi kiyya waan miicameeruuf jechuudha hin kottoonfata. Yeroo miicee rifeensi kiyya ol kushush ja'a. Yani naachuraalii yookiin immoo uumamumaan jechuudha baay'ee ol kottoonfata yeroo miicamu. Miicamee yeroo turu yeroo miicamee torbanfaa gahu ofumasaa lallaafaa ta'e ofuma isaatiin gaduuf gadhiisa jechuudha. Haala kanaatiin maasaajii gootu jechuudha. Akkasittiin harka keessan keessa galchitanii inni guddaan maasaajii rifeensaa inni guddaa faayidaa guddaa kan qabu maasaajii jechuudha. Haala kanaan maasaajii go'a. Hedduu namatti tola. Masaajiin dhiiga keenya kan tarellee riilaaksiin godha jechuudha. Yeroo isin dhiiga keenya kan tare sana sosochoostanii fudhata qibaatiin gadi itti bu'a jechuudha. Yoommoo rifeensa keenya hin kunuunsinu taane wanti akka sababa caccabuu ta'uu sababa bubuqqa'uu kan nutti fidullee isa kanaafidha. Qaawwasaa yookiin immoo uraa rifeensa keenyaatu duudaa deema jechuudha. Yoo rifeensa keenya akkasumatti zimjennee dhiisnee achumatti miinhees zayitas waan inni barbaadu akkuma nuti garaa keenya keessatti nyaata dhugaatii barbaadnu rifeensi keenya illee dibata barbaada jechuudha. Dibattanii yeroo hundumaa haala kanaan maasaajii gochuu qabdu. Riilaaksii jechuudha. Akka inni isa ta'u aktiiviitii akka inni ta'utti riilaaksii gochuu dandeessu. Haala kanaan yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo akkas gootanii jijjiirama guddaarraa argattu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti. Gaafa immoo rifeensi uumaa rabbiiti. Rifeensi maal yoo waaqayyo dheeresse malee dheeratu never soba kun dhugaa rabbi soba. Sababiin isaa jechuudha mataa kiyyatiin ji'oota ani keessa kunuunsuu fi ji'oota ani of gatu rifeensi kiyya si'a takkaa miti yeroon ilaalu jechuudha. Yeroon rifeensa kiyya kunuunsu haala kanan naa bareeda jechuudha. Yeroon immoo amma hojii mana namaatti hedduu dadhabe faayyuu rifeensi kiyya baay'ee miidhama jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee miidhama. Amma inda'uun gidduu kana hedduu kunuunsaa hin jiru jechuudha. Laala dura asin ga'u ture dhugaa asin ga'u rifeensi kiyya iddoo kanan ga'u. Waan kottoonfatuuf ol kottoonfata amma jechuudha. Ol kottoonfata malee iddoo amma alaqa as kana ga'a ture as kanan ga'u ture. Amma garuu as naa ga'ee jira waan ol kottoonfatuuf waan dheerateen fakkaatu malee jechuudha. In kottoonfata waan ta'eef. Yeroo tokko sammuu laxxi jennaanuma gadi dheerata jechuudha. Yeroo tokko famu. Akkasittiin filtu zayitiinsa wal keessa akka ta'utti filaa jechuudha. Shooyi xixiqqoo filaa. Filtanii kaatanii galgala zayita kanam dibattanii haala kanaan ashamaa akkasittiin jechuudha. Rifeensi keessan hin caccabu akkas yoo gootanii hin caccabu. Asii achee hin filiinaa rifeensa keessan tokko asii achee hin ahiinaa. Maaliif addarraa isin jalaa fixa waan ta'eef. Ani tasa rifeensa kiyya asii achee sin filu asii achee hin ahu jechuudha. Bukkeerraan
akka quxuxurii akkasitti dhaha malee jechuudha. Haala kanaatiin ooftu jechuudha. Yaani akka dandeetti yookiin immoo akkuma hin beektu namoonni baay'een rifeensa keessan haala ajaa'ibaan dhahachuu ni dandeessu. Jabeessitanii xiqqoo ofitti hin go'iina. Garuu namoonni hijaaba malee deemtan akka tasaa jechuudha. Warri hijaaba malee deemtan bareechitanii dhahachuu dandeessu. Ani rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Akkuma natti toletti dhaha. Maaliif namni arguun jiru rifeensa kiyya ofuma kiyya bichaa yeroo rafuu aqu bichaa malee rifeensa kiyya namni argu hijaabaan cufama waan ta'eef hijaabaa yeroo rafu bichaa kan hijaabni narraa bu'u jechuudha malee hijaaba ofirraa buusuu hin danda'u. Akkasitti ooftu. Haala kana shallab gootanii ooftu. Yeroo achirraa akka ooftan kanaan immoo yeroo achirraa hiiktani ofuma firiizii illee isinii ta'a. Itti warri bakkee deemtan immoo ittiin illee deemuu dandeessu. Haala kanaan erga ooftanii kaatanii suuta jettanii hiiktu. Gaafa hiiktan isan booddee isa irra keessa kanaa xiqqooshee akka fiffiluu gootu jalatoon filiin ofuma isaa firiizii ta'a jechuudha. Moo laazim yaani ganaa of qixeessi maalisaa isin hin barbaachisu bakkee ba'uu yoo barbaadan jechuudha. Suuta ittanii luqqistaniiti hiiktu jechuudha kana. Ilaa kana fakkaata. Nama mararaa jechuudha. Hedduu namatti tola. Haala kanaan kun asiinillee akkasuma jechuudha. Akkaatuma karaa isa sanaa gooneeni asiinillee akkasuma goona jechuudha. Suuta ja'a filaa. Suuta ja'a filaatiin las godhaa filaa. Ofirra gootanii hin harkisina. Yoo filamuudhaa didillee bishaan faatti godha. Innaa akka kanaatti dibattu. Garmalees ofirii ofitti hin baay'isina. Anamma galgala kanaan diba'u jechuudha. Galgala yeroon diba'u irra xaaxaxamee bula jechuudha. Rifeensi kee baay'ee zayitii jaallata. In dhuga. Harka keessanitti akkas gootanii ittiin las gootu. Moo buqqeesaa qofatti dibdotoo hin taane rifeensa isaattis dibuu qabdu jechuudha. Foolii homaa tokko hin qabu zayitiin kun homaa. Maaliif sababa qaba abidda tuqeef jechuudha. Harka keessanitti akkatti buuftanii akkas gootu jechuudha. Harka keessan jala galchitanii quba keessanii toshitanii susukkumtu jechuudha. Ammallee harka keessanitti naqaatee bubbuufa'aati. Wayyaa uffata keessan hin balleessu zayitiin kuni. Maaliif sababa gaarshaa sana harka keessanii hamma isin ga'u ofitti gootu waan ta'eef jechuudha. Argitanii haala kana maasaajii bareechitanii gootu. Otoo yeroodhaa qabaatanii immoo yeroo qabdan immoo jechuudha toshitanii maasaajii gochuu qabdu jechuudha. Akkuma isa kana oofnetti ammallee akkaataa sana oofneen zayitii isaa wal keessa makuudhaa fi suuta ja'a las go'aa xiqqoo ishee las go'aa. Las erga gootaniiti kun haala kanaan qarqara hanga qarqara isaa. Amma akkuma isa sanaatti oofna walumaan jechuudha. Waliin oofna. Kunoo kana fakkaata akkasittiin dhahaan yeroo hundumaa akkas yoo go'attanii bu'aa baay'ee argattu. Filtanii hin deemina rifeensi keessanii haalli biyya ispeeshaal galgala yeroo raftan rifeensa filtanii hin rafi. Filattanii kaatanii osoo hin dhahiin hin rafiina. Qillee amma guyyaa fakkeenya hijaaba uffattanii yeroo ooltanii galgala qilleensaa argu jettanii osoo hin shaffanii yoo bultanii rifeensi keessaniin caccaba. Halkan yeroo raftan bic gochaa bultu jechuudha. Na amma kunoo gidduu ishee jechuudha. Gidduu isaa zayita argachuu qaba. Akkasitti itti dibaa gidduu isaa. Akkasitti xinneessaati itti dibaa. Maaliif harkifamaa jira. Darbee immoo gidduun hin argatu waan ta'eef jechuudha. Harka keessanitti gootanii immoo irra keessa kanaan akkasitti deemuun illee hin danda'ama. Otoo akka biyya keenyaati akkasumatti deemuun dandeessa jechuudha. Rakkoo tokko illee hin qabu. Haala kanaan deemuun dandeessa. Akkasittiin deemuu dandeessa jechuudha. Bareeda waan ta'eef kalas hin bareeda. Kanaa olmaatti goota bareeda. Nagaa
galata waaqayyo. Na isin jaalladha hordoftoota keenya laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, turtii gaarii. Ciao.